أجهزة أقول هي كيسي كلها إيزي نسا كلها كيسي نسا كلها هي أجهزة أجهزة كنا قران جيب بلا جاه سوفين كنا هجنا جاه أجهزة أجهزة بابا جتني سمر بابا سلام عليكم بابا يتي بابي يتي مال بابا بيتش بابي يو كان مو أبدي ده مكان أبدي ولا أنتو قنقران كبير كانت فين جزء تيك توك يسجل سنتر لا تكونوا لا إله إلا الله أنا ما ظلمني ربي ظلمون دوجي كده كنا كنا قلت بكيتين في وين ما ظلموا هنجروا يشوف أبدي ده مكان أبدي مكان تعمل لي كل إيه نني موازي ولا بر موازي ولا دو مكان جري استباب مكان جري استباب تو كان ده يا بر godana fute abdi sitti baaf kabbada bizallaka futeetini mu'aazee si baaf muye hay muye maqammaan isin baaftu hin gaya bar موبايلي لما بتي بري لما خنيتي من لما بتي قافة كده ni wanda dubai kana wanda si sura de maniti wana karana ma muddatu taate ishara kaasani jedhani والله هندي سيدا نما صدما هنجيت ور سوقي بلدي وجهت تكون هندي سي ملقه مسكينه والله تدوته تجر تدوته تمنا يا ريت مرات تجر نيكالي اوفيسي هيتي تمرات هرتي سي كانت ودرت خدمه كوچوچ كمه غربيه گلج نما جلا خاني غربيه گلج مرات چني يچو تن المون غرابه ودا فر دابتني اك المون غرابه وتي والله بوتي أكن إمام نتي مت إمام كنا بوتي نما ميكاني ردا بتاني كنيني نياتو دان كنيني نياتو ديدة إتديساني برالي كاني جد نياتو سجداني جارسو ما تدكاني كنيني نياتو أكمل تنامني ربي وبي وجب الصداتو نامني بورد على صداتو كن بوروني دالا غودي دك يارا المهم بهاتي كده ربي وجب الصداتو كن الموجيا تربارتي كنيني نياتو كوريشة نياتو كيساباسي غافني كاهي أتقولك دلتاني المو حرامان داليني ما جرا gaafa duraan inni haraamatti dalagu san gaafa duraan inni isii baadhatee deemu san yoo isiin dayyuusa taate yoo isiin hoolaa taate gaafa duraan inni isii baadhatee deemu san maaliif ragaa ittiin taane bar maaliif ragaa ittiin taane maaliif ragaa ittiin taane yookaan isa maaf irraaniin yookaan isii maaf irraaniin waamatee fidatee akka qoricha dhuddu naa gaafadhaa akka asiin qoricha dhuddu gaafatanitti dhaqanii jaarsummaa. laal Dubaayin keessatti jechuudha. Dubaayin keessatti qoricha akka dhudhee ilmoo garatti fajjeetu. Ilmoon ilmoo garatti miti ilmoo ji'a torbaa nama lubbuu godhatee dhaluudhaaf mataan gaggaragale. Jiini takka bichaan haftuuf jechuudha. Argitanii achi kaatee ilmoo saniin dhallee halkan guutuu wallaahi qucee kiyya gubbaa deemaa bulee jedhe. Qaama ofii kana hunda jechuudha viidiyoo irraa kana namu dhibte. Kucee kiyya gubbaa deemaa gurgure jette itti nadhiisanii deemanii giddi naana haa nyaattu jedhanii. Kucee isii gubbaa halkan kana guutuu garaa isiitii kucee isii gubbaa garaa kiyya irra bahee akka ragganna dhiisa jette garaa irra bahee lafa ganna garagalchee akka keessaa bayu. Akka inni akka hamtuu gootu haadhaaf abbaan ilma akka hamtuu garaa ofii keessa gootu. Usu waan fedhe ta'ee hin du'u. Qoricha feete itti nyaadhu abadan gara hin du'u. Rabbitu isa eega. Rabbii garaa si kaa'e santu garaa keessatti eega waan ta'eef hindu akkasumatti dhalatee gaafa isii mana yaalaa galtu sheettichi areeda qabuu fi feemasiin Oromoon akka ijaatutti ilaaltu tikkeetti itti muranii gurbicha san gara biyyaa galchan. Gaafa isii mana yaalaa seente dhaluudhaan maaliif eega ilmi dhalate ilma fuudhanii yoo dhiiga lalan isa fuudhanii yoo dhiiga lalan dhiigni tokko ka'a gadadii kam galaree maal godhanii tikkeetti itti muranii gara biyyaa galchan. Ji'a torba biyya taa'ee deebi'e. Argitanii ji'a torba biyya taa'ee amma kun salbaajii gurgurachuu jirti. Dubaayii teettee amma salbaajii gurgurachuu jirti. Mucattiin leenca fakkaatutu nyaattamtee dhumattee jechuudha. Teettee salbaajii waa paantii maali kana gurgurate. Gaafa itti siqu bareedduutii lubbuutii jedhaan si du'e jedhaan. Isiin akkas taatee mana yaalaatii baatee jennaan inni biyyaa deebi'ee jennaan ani itti ka'ee jennaan na waamanii kiraa manaa narraa
kireessanii waanaa wanna goggodhanii na sossobanii waliin nu deebisanii guyyaa shan hin geenne gaaf kan ka'ee miidhagee naannoo biraatti galee. Uummata kan wajji mataa si walitti hin qabin Dubaay walitti hin qabin Dubaay walitti hin qabin yoo ta'e inshallah walitti qabee ani yoo walitti isin qabu baadhee rabbi walitti qabee daaraa isin godha. Rabbiin gaafa duraa faarmaasii namicha uddeellaa sanii jechuudha akkas godhee abbaa gibbiidha. Hoolotii Dubaay tarallee walitti qabee isin xaraguun oolu rabbiin balaa bakka akkaan seenne isinitti haa buusu inshallah. Balaa bakka akkaan seenne isinitti haa buusu. Uummanni kun namicha gumaarree san akkasii faarmaasii isaa daaraa godhe sun daaraa isin haa godhu. maal ta'e faarmaasiin ammoo hin gubate. Parastamooliidhaa fi waraqata roobaa ka godhatan san hunda miicee dabarseedhan. Lolaan fudhatee moo? Hin argine faarmaasii abbaa gibbii ati waan taate baran. Wallaahi billaahi gubate. Awwaajoo shaaka feestaalii gurgura. Abbaa gibbii gara galchee deemanii rabbii isa baase bukkee. Keeka walitti hin qabin maalii walitti hin qabin akkas walitti hin qabin akkas walitti hin qabin jedhan. Mee muyyattiin kun kunoo ishee Ahmaditti himadha jedhaa jirti. Asin dura hatee gurbichummaan ammaa kun ishee Ahmaditti himatanii ishee Ahmadi mana dhaqee irraa fuudhee fi jedhan. Aya ishee Ahmadi gaafa duraa mana dhaqee irraa fuudhee fi katanamaa fuudhuu dhaban. Uummanni kun uffata ajaa'ibaa tola. Isheen ishee qotan tuqu. Gaafa duraa kataanii fuudhan. Kamiskintitti tana homaa fuudhuu dhaban. Waan ofii barashee Ahmadii isaan dhaqanii fuudhuu mana mubaarakii irratti fidanii namicha achirratti dubbataa ture nama 1,000 jala jiru irratti haasaa ture booda gaaf duraanii tokkoffaa waakkatee dadhabanii kakachisiisanii ijoolleen illee kakattee muyyattiin illee ragaa qabdii kakattee guyyaa lammaffaa ammoo hin kenna jedhee deemee dhooggate. Booda illee gaafa lammaffaa mubaarakii Sheekh Ahmad Finni Mubaarak suuraa isaa maxxansanii asirratti guyyaa tokko irraa haasayaa turanii fidan isaa saadamii kana fidanii haticha kana fidanii birrii hiqaamaadhaan isin hojjedha jedhee fuudheera muyyattii takka ta'e yeroo jedhamtu takka irraa jechuudha. Haadha firaa takka irraa fuudheera isin illee hiriyyaa ofiitti fitti kennite birrii san jechuudha. Birrii isa irraa guyyaa hedduu asirratti miidiyaa kanarra haasayaa turanii akira isaanii ammoo guyyaa lammaffaa irratti ni amanee ta'e. Birrii dhaqanii mana irraa fuudhan dhufanii haa fuudhan. Mana dhaqee irraa fuudhan. Ustaaz Ahmad dhaqanii irraa fuudhan. Mubaarak baadiyyaa dhaqanii dhaqaa irraa fuudhan. Amma naanii namni tokko Madaas ishee Ahmad gaafa dhaqee irraa fuudhe gaafa tanaa maa sodaata. Anas keessa jira wanti tokko godhuu hin danda'udha isaan. Maal godharee haadha faatee guyyaa mara irraa fuudhaa fi akkasuma ijoolleen Dubaayin keessa jechuun isaanii dhibaadha. Anatu. Ila dhugamatti ustaazeen warri Dubaayin keessa jiran jechuudha. Yoo akkana nu dhufnee himannu mee suuraa isaa asirgi yoo suuraa isaa xirgin laaltee achuma cadhi. Akkamitti dubbatarree? Habibi borcii nagana gayaa. Achuma laalaa gadhi kanan. Dhugamaa barre hurri. Suuraa isaa suuraa gallalanii arganii yennaan fooqii isaa fa gubbaa galataa yookaan fooqii isaa laga galataa yookaan manoosan keessa waliin jirata. Gaashee ebelu adaadhanii tumaan inuma cadhisan. Hundinuu hattuu jechuu haadha faate bakka. Akkamiin dubbatan? Gara biraa galasi fakkaate? Fookuma isaa gubbaa galamee wallaahi waan beekullee natti hin fakkaatu. Mee qoo jedheetuma gastii irraa shollotti. Abboo rabbi gadheeti tiktokii irratti suuraa kan kee maxxansanii si raddataa irra dhimee daddabu. Wallaahi waan hin beekne si fakkaate? Gastii irraa shollotti. Amma inuma maa kenniti shamarreen mata qalbii. Gaadha wallaahi guyyaa tokko gastii wayii seennee jira. Suuraa kan kee ol baasee si raddataa irra dhimee callisii gara jedhaan dhaqii dhaggeeffatu. Sila birrii gaafa duraa sana hin galchine ati jedha. Abboo dooraadhatu qabamee bare dooraarra akkasiin qabamee mi akka jiru hin qabamee abboo eessaa fuudhee galcha isii bicha ayyoo miti ijoollee gara torbaatitu natti dawwalaa jira kalli walli. Kalaas bakka dantaa jiraati maal gooti iyyiteetuma jedhifti malee maal si godhan warri achi iyyuu sun jennii diyaarraa iyyuu maal si godhan cabneti. Mili kiyyaadhaa jennii bakka sana jijjiirattee birtaa lakkoo qaban jijjiirate. Jarritti bebberiidhaan haasaa jira. Kalaas. Innaa kunniin maatti kennu muduroo maatti kenniti. Hin beeku deemata. Ani maan amma biyya tannin be haadha faate rakkoon nama maal akka ta'etti jarri tunniin wallaahi odoo fuuteeti haadha qororoo morma dhatti birrii ittiin kennin jette itti ilma itti kenniti jarri tunniin jechuudha.
ati ka Wallahi billahi Wallahi. kadde rabbi kadde hurri. Osoo shamarran ta'e na hoolaa ta'uu baatte ittuma dawwalanii sim jedhanii lakkoofsuma tan irraa fuudhanii jechuudha. Tanuma irraa lakkoofsa fuudhanii dagachiisanii jechuudha. Ittuma dawwalti. Hello salaam alaikum. Abdiyyee akkam jirta fayyaa keetiin jira galata rabbii akkam nagaa. Mallaqa wayii ergadhadheeti silamee qabirri nagana lugannutti Itoophiyaatti birrii hagas jedhaan. Wallahi itti naa dabali kaa. Itti naa dabali qabirri akkasiin naa ergi. Alaa kalaas bakka isheen hin taane chaw jettiin irraa cufatti. Deebiteetti dawwaltee kalaas akkasiin naan ergitu. Anjaa fi looxisaa akkanatti ilaali meexxi keessaa jilbaan tumaa dhufa. Arabumaa waliin itti gadi baatee qaqqi gootee qabda ilaali qaqqi. Amma beekatee Gizeen amma birrii hawaalaa fuudhuuf dhufaa jira hin jettu. Dhufuun dadhabne akkasitti illee yaanneetiin. Wallahi yaantanii hin dadhabne yaalle malee. Gizeen ammoo birrii hawaalaa fuudhuuf hin jettu arabaan. Maaliif dhufaa jira jettaani? Waan akkanaa kana fuudhii badinaan jedhe. Wannoo akkanaa kana fuudhii badinaan jedhe. Waan akkanaa kana fuudhii badinaan jedhaa jira. Kootu gadi bayinaan jedhee dhufaa jira. Achuma anillee shin bayaa kootu jedhee. Haadha faatee Nama guutuu godhatti gadi baanaa wallahi arabni macuree Gootu isaa. jarri tunniin kaa barbeetta amala shamara ta'e innata ni Lubbuun qabdu waraqatu. Poolisii maa sodaata wallahi poolisii waa takka sin gootu poolisii maa osootti waamanii poolisii waa takka sin gootu waa takka sin gootu poolisii. Poolisii bakka hiqaamaan qabnu gaafa garuu kaartoonii Maadamitti bifa. dhadheetiin wannoo kiiloolee dhadheetiin buddeena nyaattuu fi caffara sargiidhaaf yaatu gaafas poolisii waliin argitu hundi isiidha. Wanni dirree Ani yaatee akkasitti illee nyaateen beeku waan ofii. Waan ofii ani iddoo san guyyaa takka Wanti dhaabadheen wallahi hurrii rabbi kakadhe tani. Kaartoonii hanga hudduun isiin genne kaartoonii hudduu kaayattee harma kaayattee qootiraa fakkaattee akkana yaadu tunniin yoo xiqqaate nama 50 geettu wanni hiqaamaa qabdu. Waraqata qabdu jechuudha. Hundi isiidha waraqata hin qabne. Achitti yaatee amma dirree sanitti uffata aadaa bittee akkasii hoomachaa ooltu sunniin hundi isii takkitti isii waraqata qabdu hin jiru. Asitti rakkoon qabu poolisii yoo qabu. Garuu haqa ofii barbaadata irratti waa takka rabbiin ittiin beeku. Bukittiin. Ada kanattu argaa isin isaan nyaatan. Maa kenniti isin jedhaan bee ilaala faatee amma rakkoo nama shamara tanniin nuti beekni arginaa. Waa isin jana janoo nu bira dhuftu silaa obboleettima nutti fakkaatti silaa dhiiruma nutti fakkaatti. Haa ta'u malee garuu rakkoon isaanii mallaqa kan ol fuudhaniituma maa kennan. Mallaquma kadhattam namni mallaqa kenna. Kan ammoo yoo jettee. Dogongora keessa kennitee mi? Dogongora keessa kennitee bara. Eega dogongora keessa kennitee harkaa baate aarsaa kan faluu qabdi bakka. Wallahi osoo birrii kuma Borullee tuma kenniti deebitee haadha faatee. kuma takka osoo na nyaate namni sun kuma 5 baaseeti akka inni deebi'ee qucee waliin qabanne taasisa. Kuma 5 baasee jechuudha. Deebi'aniituma itti kennan haadha faatee. Wallaahi haadha faatee bee amma kan. Beera amaraatiin nu caalaa bara.